kenne. Mee namoonni waaqayyo iddoo kana isiniif kenne dhugumaan kan itti amantan ammayyuu itti dabalaa waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaa koo irra deebi'ee dubbachuun barbaadu dubbatamaa tureera. Sanarra kan darbe immoo sila yeroo beeksisa beeksisanii namni haaraan akka hin jirre dhageera. Maatii makoo, abbaa koo, haadha koo, obboleessa koo, obboleettii koo, ijoollee man beekutu lafa kana jira jechuudha. Namni hin jiru. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana immoo ulfina sagalee waaqayyoof lafa teenye jirru luka keenyaan dhaabannee sagalee waaqayyoo hin dubbifannaa. Sagalee waaqayyoo nuyi har'a walii wajjin ilaallu macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kaasee dubbisa. Garuu 8 kaastanii dubbifachuu dandeessu. Nan dubbisa akkas jedha. Mucichi erga guddate gaaf tokko gara abbaa isaa lafa warra midhaan haamanii hin dhaqe. Mucichi yaa abbaa koo mataa koo jedhee in iyye. Abbaan isaa immoo hojjettoota isaa keessaa tokkoon mucaa koo kana baadhuutii gara haadha isaatiitti geessi jedhe. Hojjetaan sun mucicha baatee gara haadha isaatiitti erga geesse mucichi hamma waareetti gudeeda haadha isaatii irra hin taa'e. Isa booddee garuu hin du'e. Hin kadhanna. Gaarummaaf tola kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Gargaarsati nuuf goote, eegumsati nuuf goote irraan kan kee waaqee gooftaa warra jiraatan fuula kee irratti argamanii maqaa keessa ulfina qabeessa ulfina kennan waan dhugooteef si ulfeessinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Otuuti nuun gargaarre, otuuti nuuf hin dhaabanne, otuuti harka nuun qabne, otuuti gara keenya hin taane guyyaa kaleessaa waggoota darban keessatti afna turre. Ati gara keenya ta'urraan kan kee garuu warra fuula kee irratti argamanii carraa dubbii kee dhaguu argatan waan nu gooteef ulfina siif laannaa. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Si galateeffachaa jireenya keenyaaf si barbaanna. Kan nuyi si barbaannuuf immoo kan sirra caalu kan biraatu hin jiru. Si bira furmaata jira. Si bira jireenya jira. Si bira yoo waaqee gooftaa hiikaa jireenyaa jira. Kanaaf dura keetti walitti qabamnee jirra. Dubbiin keenyaa qabattee gara jireenya keenyaa dhufuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Dubbiin lafa kanatti nuyi dhageenyu, dubbii nuyi sirraa barannu, dubbii yoo waaqee gooftaa lafaa nu kaasu nuuf haa ta'u. Dubbii ogolee keenya laafa jabeessu nuuf haa ta'u. Dubbii lafa nuyi jiru nu yaadachiisu nuuf haa ta'u. Waaqayyo isa kanaan kan mormu qilleensicha qabatee laficha qabatee sammuu namaa qabatee yaada garaa namaa qabatee dubbii kee jireenya keenya bira dabarsuu kan barbaadu qilleensa kanarraa kan qulqullaa'e haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qulqullaa'e haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo kan gadhiise haa ta'u. Wanti nuyi lafa kanatti hojjennu hundi isaa ulfina maqaa keef haa ta'u. Dubbiin nufu yoo waaqee gooftaa ulfina maqaa keef haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sagalee nama dubbise ol deebitanii 8 irraa kaastanii yoo ilaaltanii jireenya dubartii tokkoo fi nama waaqayyoo Elsaayi nama jedhamu argina. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubartiin kun jireenya mataa ishee jiraatti, jireenya soorettiidha, jireenya qabeenyaa soorettiidha. Gaafa hundumaa balbala mana isheetii dura eenyutu daddarba? Nama waaqayyoo kana Elsaayitu daddarba ture. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Innaan ilaaltee hubatteetteeti akkas jette abbaa manaa isheetiin, namni kun nama waaqayyoo mana keenyatti goree nyaata nyaatu yeroo asirra darbu jetteeti abbaa manaa ishee eeyyamsiiste. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda abbaa manaa ishee eeyyamsiisteeti Elsaayiin immoo dirqisiisteeti manatti gorsiteeti akka inni nyaata nyaatu goote. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sana duwwaan immoo dhiifne guyyaa tokko immoo akkas jette namni kun nama waaqayyooti, nama qulqulluu nama waaqayyooti, an argeera ani beekaa. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkas jedha sagalee waaqayyoo maqaa kootiin
bishaan qabbanaa ullee tokko namni isiniif kenne gadi isaa maal godhe in argata maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubartiin kun akkas goote abbaa manaa ishee wajjin mari'atte maal jette namni kuni nama qulqulluu nama Waaqayyoo akka inni ta'e beeka Yesuus Kiristoos gooftaadha. Akkas goonaa gochuu jette abbaa manaa ishee wajjin mari'atte maal ittiin jette mana irra keessatti ijaarraa fi yeroo dhufu achi keessa abuufatu mana ijaarame kana keessa immoo maal keenyaa jedhe gabateen itti nyaata nyaatu ibsaa fi wanta inni irra ciisu keenyaa jedhe maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda abbaan manaa isheen dhiinne tole jedhanii mana ijaaranii fi waan barbaachisu hunduma isaa keessa kaa'anii achi keessa kaa'anii fi isaan yeroo achirra daddarbu yeroo hundumaa maal godhe achi keessa hin buufata ture. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gara dubbii kootti mata duree isinii kennuun hin irraanfanne nan deebi'a. Isa kanarraa dubbannee itti deebi'ee erga kana godhanii booddee erga mana sana ijaaranii booddee isaa achi keessa buufata ture. Guyyaa tokko garuu maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sirraa gargaaramneerra sirraa nyaanneerra nuuf dadhabdeetta maal goonuu fedheeti naa'usaa wajjin haasaa isaa maal goonaaf dubartii kana maaltu barbaachisaa hinnaani dhaqiitii gaafadhu waan isheen barbaaddu goonaafi Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lafi isin jirtan kuni lafa waan isin barbaaddan argattanidha malee lafa onaa lafa duwwaa waa tokko iyyuu irra jirre maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda dhaqii gaafadheennan ani Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jalqaba dubbadheera dubartiin kun sooretti turte qabeenyaa qabdi garuu waan isheen hin qabne tokko jira. Wanta abdiitti kutattee dhiiste wanta sitti falan qabu jettee dhiiste tokko qabdi turte. Ergasii booda dhaqee gaafate deemu ani sanyii koo keessa warra kee namootaan gidduu jiru namaan waan dhabee irraa gara dhume waan hundumaa qabaa waan tokko hin barbaachisu jennaan naa'usaaf iddoo ameessaa akkasitti jedhe dubartii kana maal goonu Waaqayyo waa si gochuu barbaada. Ameen Waaqayyo jireenya kee bu'aa gochuu barbaada. Ilaa waaree booddee kana lafa kanatti argamu keerraan gagee Waaqayyo jireenya kee bu'aan godhuu qabaan jedhe. Akkasumaan mana Waaqayyoo dhufnee deebi'uun akkasumaan fuula Waaqayyoo irratti argamnee deebi'uun hin ta'u sababiin isaa Waaqayyotu waa farqaa qaba. Abbaa keessatti fuula isaa dura jirtutu waa farqaa qaba. Sanaan booda naa'usaa erga isheen akkas jettee deebite booddee naa'usaa waame ni dubartii kanaan maal goone gaafa dubartiin kun abbaan manaa ishee dulloomeera. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Abbaan manaa ishee dulloomeera alan qabdu ilmaan qabdu gaafa jedhu dubartittiin hawaame argateera amma namni Waaqayyoo iddoo rakkina ishee argateera waan ta'eef dhaqiitii waameenaan dhuftee balbala dura dhaabbattee atanii dubbisuu dandeessu. Dhuftee balbala dura gaafa isheen dhaabattu akkasittiin jedheen saayii bara gariyyoowwanaa mucaa ilmaan baattaatti jedhe Yesuus Kiristoos gooftaadha. Akkas jettee deebiste jette jabaa tokko dubbatte waawu ati nama Waaqayyooti maal nan godhi nan sossobin jedhe sababii isaa jireenya keerra maal gooteeti abdii kutatteeti jireenya keerra maal gooteeti kanaan booda dhala argaddaa garaa ishee keessa yookiis immoo yaada ishee keessa jiru kanaaf waawu ati nama Waaqayyooti nan sossobin jedhe Waaqayyo sin sossobu Waaqayyo jireenya kee bu'aa godha Waaqayyo mana kee bu'aa godha Waaqayyo bara kee bu'aa godha sanaa booda gaafa isheen akkas jettu akkasuma jedhee dhiiseensa gaafa hoggaa maal goote mucaa argatte Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gara sagalee irratti dubbachuudhaaf fookasii godhadheetiin isin deebisaa mata dureen koo akkas jedha qabadhaa amantii du'a gara sitti jireenyaa argu amantii du'a gara sitti jireenyaa argu jedhaane amantii du'a gara sitti jireenyaa argu nama si bukkee harka qabiyyee amantii du'a gara sitti jireenyaa argu amantii du'a gara sitti jireenyaa argu isa kanarratti odeeffannoo dubbannaa erga kan hundumaa ta'e booddee mucaan kun hin dhalate hin guddate guyyaa tokko garuu gara abbaasaa gara lafa inni hojii hojjetu gara naamaa amanii dhaqee otoo achi jiru abbaasaa bira otoo jiru mataa koo jedhee sagalee Waaqayyoo jedha maal jedhee mataa koo jedhee gaafa inni dubartiin kun mana jirtaati mucaa abbaan isaa immoo mucaa baattatee otoo jiru maal jedhee hojjettoota isaa keessaa tokkoon mucaa koo kana fuudhii keessatti geesse gara haadha isaatiitti geesse. Sanaa booda gaafa mucaan kun gara haadha isaatii dhaqu otuma gudeeda haadha isaa irra taa'u maal ta'e hin du'e. Jireenya dubartii kanaarraa dhoksaa gurguddaa nuyi arginu
qabxii afuriin qabadde isa olii wajjin ilaali. Erga mucichi du'ee booddee dubartiin kun maal goote isa jalqabaa du'aa ishee bakka furmaanni itti argamuu hin danda'a jedhu attee keessee deemsa ishee itti fufte. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Eessa keessee bakka furmaanni itti hin argama jedhamu maal goote attee keessa. Mucaan kun erga du'ee booddee dubartiin kun mana nama Waaqayyoo sagalee sana eeggate qophaa'ee sana keessa dhattee siree isaa maal goote hin ciibsite. Nama du'e akkam godhu turan fila nannarraa dhiqanii Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mana erga haadhaatanii booddee oggii keessa erga qulqulleeffatanii waan hundumtuu qophaa'e booddee maal jalqaba? Boo'ichi jalqaba. Dubartiin kun garuu sana hin goone maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Du'aa keessa keesse bakka furmaanni ittiin argama jedhamu dhattee keessatti cuftee baate. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Akka aadaa keenyatti boo'icha jalqaba. Akka aadaa keenyatti dhaqanii awwaalan inni gadi gadda taa'u. Isheen garuu du'aan itti abdii irraa fudhan doogarasitti abdii argaa jirti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo amantii doogarasitti jireenya argu isiniif haa kennu. Haaleluyyaa. Dubartiin kun maal goote dhattee manatti cuftee achi baatee moo isa dhattee Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan gabbiraan fakkeenya isinii fudhadha. Geggeessituu mana qulqullummaa mana sagadaa Yaariyoos mucaan isaa dhukkubnaan gara Yesuus dhaqee Yesuusin miilla jalatti dhaqee kufee sanaa booda mucaan koo dhukkubsattee du'uuf adaraa maaloo jireenyatti naa deebisi jedhee kadhatee Maarqos boqonnaa 5 irraa itti argachuu dandeessu. Adaraa maal godhi gara jireenyaatti naa deebisi akka isheen deebitee jiraattu naaf godhi jedhee gaafa inni kadhatu Yesuus Kiristoos tole jedhee ka'e. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda gara mana Yaariyoositti gaafa inni ka'u waan baay'ee hojjete achi gidduutti warri inni manatti dhiisee ka'e warri inni mana keessa kaa'ee mucaa bira kaa'ee ka'e achi as Yaariyoositti dhufan barsiisaan namaasi isheen maal taateetti duuteetti jedhanii gaafa isaan itti dubbatani gooftaan Yesuus Kiristoos akkasitti hin jedhe hin sodaatin amani duwwaa isheen raftee jirtu miti hin kaati Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Achii mucaan duuteetti boo'icha jalqabanii nulaa beekaa mana sana keessaa mucaan duuteetti abbaan mucattii garuu sila dhukkubsattuu ishee kaa'ee ka'e waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee ishee tokko maa godhe dhimma isaa dabarseera waan ta'eef gaafa isaan dhufanii akkasitti itti dubbatanii garaan isaa rifate. Sanaan booda akkasitti jedhe jireenya isaa gooftaa Yesuus Kiristoos inni amane duwwaa isheen duuteen jirtu maal taateetti rafteetti akka aadaa isaaniitti waan beekuera waan ta'eef maal ta'e inni namaasin barsiisa. Inni kee haaleluyyaa kan dhimma kee of harkaa qabu isa du'ee dhimmi kee harkatti fuun isa dhimma kee jiraachisuu jalqabuudha. Isa mul'ata kee du'ee jiraachisuu jalqabuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin sodaatin dhimmi kee darbeera waan ta'eef an harka jira waan ta'eef inni si wajjin jiru isa mul'ati kee du'ee harkatti osoo hin taane isa mul'ata kee jiraachisuu jalqabuudha. Isa faarfannaa kee galeessaa jiraachisuu jalqabuudha. Isa lallaba kee galeessaa jiraachisuu jalqabuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda hin naqe mana Yaariyoosiin gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos ga'u mana keessaa uffanii maal ta'u ture deemu. Boonsistuu gadi yaasee isheen raftee jirti malee duuteen jirtu gaafa jedhee dubbatu maal jedhanii itti kolfan raftee jirti duuteen jirtu isheen raftee jirti hin dammaqni gaafa jedhu maal jedhanii itti kolfanii inni garuu bira darbe maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhimma kee fi Yesuus hin darbaan jedhe. Dhimma kee fi Yesuus darbaan jedhe. Namni boo'ichatti jira namni gaddatti jira namni ursee bu'aa jira Yesuus Kiristoos garuu bira darbee deemsatti fufe. Jireenya kee keessaa waan du'e kaasuuf Yesuus Kiristoos darbee deemaan jedhe. Mana kee keessaa waan du'e kaasuuf Yesuus Kiristoos darbee deemaan jedhe. Dhimma kee du'aa fakkaata kaasuuf Yesuus Kiristoos darbee deemaan jedhe. Sababii isaa dhimma kee kan harkaan qabatee jiru nama mini isa waaqaaf lafa uume Kiristoos Yesuusidha. Isa waaqaaf lafa uume Kiristoos Yesuusidhaan jedhe. Dhimmi namaa nama biratti du'aa fakkaachuu danda'a. Dhimmi namaa nama biratti waan hin qabne fakkaachuu danda'a. Kanaaf duuteetti barsiisaan namaa sinidha. Isa dhamoo wajjin jirtu osoo hin taane isa waa gochuu danda'u wajjin jirtu. Isa furmaata kennuu danda'u wajjin jirtu.
isa du'aa jireenyatti deebisuu wajjin jirta. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sanaa booda dubartiin kun erga